Ooyiruu qotee bulaa adda duree kanaatti hojiileen oomisha masnootii fi mukkeen biqiloota ashaaraa magariisaa agrooforestii bakka takkatti lafa hektaaraa 10 irratti hojjetamaniiti jiran. Ashamaa harka funee kabajamoo hordoftoota keenya. Bakki itti argamnu tun ooyiruu Jamaal Ahmad yookaan ooyiruu Jamaal Baddeessaa keessatti. Bobbaasaa naaqotuu roogeenaa shammaduu hofla garaan jirree gowwaanaa gammaduu ja'a. Kanaas waa malee hin jenne qonni utubaa diinagdee biyya takka ta'uusaa ragaa kan bahu ooyiruu Jamaal Baddeessaati achi numa hin jirre. Qotee bulaan adda dureen kun waggaa 12 irraa lafti tun qullaa akka turte odeeffannoo fi suuraa yeroo san qarrasamte irraas hubachuu dandeenyeeti jirra. Yeroo ammaan tana hojiilee akkam irratti hojjetamaa akka jiru kan waliin daawwannu ta'a nu waliin turan afeerraa keenya. Bestiyaana malkaa irrike midhaanii midhaanii jallike bishaanii qonne sirra nyaanne qorre sirra yaafne.